Jilli kantiibaa magaalaa Baardaar obbo Goshuu Indaalamaa durfamu hojiilee dijitaalaayizeeshinii magaalaa Adaamaa daawwate. Jilichi kenna tajaajila gaaddisa odaa dabalatee wiirtuu bilbila bilisaa seekuriitii kaameraa, musaajiiwwan qabiinsa ragaalee fi kanneen biroof hojiirra oolan daawwateera. Kantiibaan magaalaa Baardaar obbo Goshuu Indaalamaa hojiileen gama kanaan hojjetamaa jiran magaalota biroof muuxannoo akka ta'an himaniiru. በስማርት አዳማ የተጀመሩ ስራዎች hojiileen ismaartii Adaamaa jalqabaman haala amma jiruun guddina waliigalaa magaalattii sadarkaa gaariitti kan tarkaanfachiisan ta'uu argineerra. Bulchiinsa magaalaa Baardaar irraas kaayyoon jalqaba gara kana dhufneef kenni tajaajila sadarkaa maaliirraa akka ga'e daawwachuun muuxannoo irraa qooddachuufi. Muuxannoo argatanis qabatamaan hojiitti hiikuuf akka hojjetanis dubbatan. እኛ አሁን አዳማ ላይ ተሞክሮ ውጤታማ የሆነው ወስዶ መተግበር ነው። nutis kanneen Adaamaa irratti hojiirra ooluun bu'aa qabatamaa argamsiisan hojiirra oolchuu barbaanna. Waan eegalle ni qabna. Garuu bifa kanaan kan qindaa'ee fi wiirtuu tokkotti tajaajila kennuun akka danda'amu hojiitti hiikuutu nurraa eegama. Kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee gama isaaniin rakkooleen bulchiinsaa qabatamaan damee garaagaraa irratti mul'achaa turan yaadamne Smart Adaamaa hojiirra akka ooluuf sababa akka ture kaasaniiru. Kenni tajaajila keenya duubatti hafaa ta'uu isaarra nan ka'e si'oomina kan hin qabaanne mootummaan qabeenya isaa beekee bulchuu dadhabuurra nan ka'e maddoota komii bal'aan akka ture waliiganna kenni tajaajila manneen hojii mootummaa sadarkaan kennaman booddeetti hafummaa irra galuu isaatiin walitti dhufeenyi mootummaa fi uummataa duubatti hafee qabeenyi ummataaf mootummaa madda galii ta'uun osoo qabu madda komii ta'aa yeroo tureedha jechuudha. Kanarraa kaanee akka magaala keenyatti kenna tajaajila mootummaa dijitaalessuun bu'uura waan hundaa harka ta'e erga hubanneen booda kana addatti qabnee ilaaluun fala waan hin taaneef yaadama Smart Adaamaa jedhuun hojiitti galle jechuudha. Hojiilee dijitaalaayizeeshinii waggoota 5 darban hojjetamaa turaniinis kenna tajaajila mootummaa maddoota komii ta'aa turan furuun danda'amee jira jedhan. Hojii waggoota 5 hojjechaa turreen galmoota kunuunitti xiyyeeffannee hojjenneen bu'aa buuseera jennee ilaalleerra. Lafa magaalichaa galmeessuu danda'uu keenyan lafti galmaa'ee akkasitti qabachuu osoo hin taane tajaajila toora irratti ce'uu danda'uu isaatiin tuttuqqiin seeraan alummaan lafarratti raawwatu salphachaa dhufe kenni tajaajila mootummaa si'ate lafti madda rakkoorraa gara madda qabeenya maddisiisuutti ce'eera. Sirna bulchiinsa bobbii tiraafikaa magaalichaa guutumaan dijitaalessuun keenya si'oomina naannoo sanii jiru fooyyessee jira. Walitti dhufeenya manneen hojii mootummaa gidduu ol kaasee jira.